Yoja akkam jirtan fayyaa jirsuudhaan doktorarumsaadha akkam fayyaa keessanii har'as mata duree haaraan walitti deebinee jirra. Mata dureen keenyarraa wantoota yookiin sababoota 10 tiruu keenya wajjin ala godhan yookiin miidhan jedha. Egaa akkuma beekamu yeroo garagaraatti akka hubattanitti tiruun keenya qaama keenyaaf waan guddaadha. Tiruun keenya dalagaa hedduu qaama keenyaaf kan qabdudha. Tiruun keenya dakkaamee dhumne kan qaama keenya qabdudha. Isaan keessaa tokko wantoota fi akkasumas soorata qaama keenya barbaachisoo ta'an kuusuudhaaf nu gargaarti. Akkasumas immoo xuraawwan qaama keenya keessaa fi akkasumas qaama alaa osoo beekinii fi erga osoo beeknu gara keessaa seenan gara alaatti bifa salphaateen akka salphaateen gara alaatti akka ba'u jechuudha. Xuraawaan sun bifa qaama keenya keessatti hafeessumee akka nutti hin taane kan gootudha jechuudha. Akka walii galaatitti tiruun keenya dalagaa hammanan jedhamnedha kan qabudha jechuudha. Tiruu keenyarra sababa garagaraatiif miidhaan garagaraa tiruu keenyarra kan ga'u ta'e tiruun keenya dalagaan ala taati yeroo kanattis miidhaa guddaan fayyaa keenyarra ga'uu danda'a. Tokko jiraachuu baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Inni biraa immoo rakkoolee fi akkasumas xaxaalee biroo hedduu nurraan geessisuu dandeessi jechuudha. Balaa tiruu keenyarra miidhaan ga'eef jechuudha. Mee wantoonni yookiin barteewwan akkasumas immoo sababoonni tiruun keenya akka miidhaman 10 mi'a laallu jechuudha. 10 isaa jechuudha. Tokkoffaa irratti alkoolii baay'isanii dhuguun. Egaa alkoolii al tokkotti baay'isanii dhuguus ta'a akkasumas immoo yeroo dheeraadhaaf alkoolii yeroo dheeraadhaaf kan dhugnu yoo ta'e miidhaa guddaa danda'a. Alkooliin kunis miidhaa tiruu keenyarra geessisuun tiruun keenya dalagaan ala akka taatu miidhaa guddaan akka irra ga'u gochuu danda'a jechuudha. Tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne. Walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne kunniinis maalidha? Dhibeelee gara walqunnamtii saalaatiin daddarban kan akka hepatitis B akkasumas hepatitis C kan tiruu keenya miidhuudhaan beekaman jechuudha. Vaayirasiiwwan kunneen jechuudha. Yeroo walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne akkasumas namoota hedduu wajjin kan raawwannu ta'e nama tokkorraa gara nama vaayirasii kana qaburraa nama fayyaatti geessuudhaan akka tiruu kanaan qabnu nu taasisa jechuudha. Keessattuu of eeggannoo yeroo walqunnamtii saalaa nama hin beekne wajjin dalannu kondoomii kan fayyadamne ta'e balaa kanaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Lammaffaa irratti walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne jechuudha. Sadaffaa irratti ulfaatina garmalee guddaa ta'ee fi dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa keessattuu jechuudha. Dhukkuba sukkaaraa gosa lammaffaa kunis maalidha? Ulfaatinni qaama keenyaa garmalee guddaa kan ta'u yoo ta'e dhiibbaa kallattii garagaraatiin tiruu keenya irra geessisuuf tiruu keenya akka miidhamtu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf ulfaatina yoo qabaanne ta'e ulfaatinni keenya garmalee guddaadha yoo kan ta'u ta'e ulfaatina qaama keenya madaalamaa gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Arfaffaa irratti qorichoota aadaa garagaraa fayyadamu. Egaa akka beekamutti biyya keenya keessatti qorichoonni aadaa hammi kennamuu fi akkasumas dalagaan isaa maal akka ta'e beekamu eecha keessatti akka meetaaboliizimiin isaa akka gaggeeffamu beekamu hammi fudhatamus jechuudha. Qaama keenyatti hammi miidhaa geessisuu akka danda'u jechuudha. Hammi isaa waan hin beekamneef dooziin isaa waan hin beekamneef qorichoota aadaa garagaraa yeroo fudhannetti turtii yeroon booda tiruu keenyarra dalagaan ala gochuu danda'a jechuudha. Shanaffaa irratti tamboo fi araadawwan biraa fayyadamu. Egaa tamboon kallattiinis ta'e alkallattiidhaan qaama keenya guutuu irratti miidhaa geessisuu danda'a akkasumas tiruu keenya irratti jechuudha. Kanaan alattis araadawwan kamiyyuu jechuudha. Turtii yeroo fi akkasumas yeroo dheeraan booda tiruu keenya dalagaa ala taasisuu danda'u jechuudha. Ja'affaa irratti meeshaalee qara qaban waliin fayyadamu fakkeenyaaf kanneen akka haadduu yookiin immoo keessattuu biyya keenyatti beekamu baatu biyyoota guddatan keessatti qorichoonni garagaraa qorichoonni araadaa fayyadan araadawwan garagaraa jiru tokko maalidha? Qoricha isa fudhatanii namoonni 2-3 jijjiiruudhaan marfee isaaniitti yookiin limmuu isaaniitti kan fayyadaman yoo ta'e kunis vaayirasii tiruu darban jechuudha. Hepatitis B fi hepatitis C jennee san kan tiruu keenya miidhuudhaan beekaman san akka salphaatti nama tokkorraa akka nama tokkotti akka darbu gochuu danda'a jechuudha. Meeshaalee qara qaban waliin yoo kan fayyadaman ta'e jechuudha. Ja'affaa irratti keemikaalota yookiin summiiwwan garagaraa yoo ka fudhannu ta'e jechuudha. Akkasumas yoo kaffaalamne ta'u iddoo hojiitti ta'uu danda'a. Akkasumas odoo hin beekin keemikaalonni gara keessaa seenan gara tiruu keenyaa deemuudhaan turtii yerootii fi akkasumas turtii yeroo dheeraan booda tiruu keenyarra miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf iddoo hojiittis ta'e akkasumas yeroo qorichootaa fi keemikaalota garaagaraa fayyadamnu of eeggannoo barbaachisaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Torbaffaan isa kan
saddeettaffaan dhangala'aa yookiin dhiiga namootaa tuttuquu. Egaa balaa garaagaraa ga'uun akkasumas immoo osoo beeknu osoo hin beekinis dhangala'aa qaama nama keessaa ba'uun dhiiga ta'uu danda'a. Yeroo qaama keenya hin tuttuqne ta'e jechuudha. Akkuma dhibee HIV, hepatitis B fi hepatitis C jedhamu sun namarraa namatti darbuu waan danda'aniif dhangala'aa qaamatiin dhiigan yeroo kanattis hepatitis B fi hepatitis C jedhu kana vaayirasii tiruu kana akka salphaatti qaama keenya keessuu waan danda'u seenuu danda'aniif balaa guddaa waan nurraan geessisuu danda'aniif kunis tuttuqqii qaama kana irraa of eeguu qabnaa jechuudha. Dhangala'aa namaa jechuudha. Harka keenya duwwaa gilaafii yookiin gwaantii odoo hin godhatiin tuttuqqii dhangala'aa fi akkasumas dhiiga namaa tuttuquu hin qabnu jechuudha. Kunis maalidha? Vaayirasoonni kun akka nutti darban waan godhuuf. Salgaffaa irratti qorichoota ajaja ogeessaan ala fudhachuu fi akkasumas immoo ajajiin ala doozii isaa jechuudha hamma isaa baay'isanii fudhachuun miidhaa qaama keenya irra akka ga'u taasisaa jechuudha. Qorichoonni fayyadanis ta'a kan hin fayyadnes yookiin kan ogeessa yaalaatiif fayyadanis ajajaman ta'a yookiin immoo kan ogeessi yaalaa hin ajajne ta'uu danda'a. Haala barbaachisaa ta'een haala ogeessi jedheen immoo kaawwan immoo osoo ogeessi namaan ajajne kan fudhatamnu ta'e tiruu keenya irratti miidhaa guddaa geessisuu qaba jechuudha. Kanaaf qorichoota ogeessi yaalaa nu ajaje haala ogeessi yaalaa nu jedhee fudhachuu qabna. Inni biraa qoricha ogeessi yaalaa nu ajaje gonkumaayyuu fudhachuu hin qabnu jechuudha. Kurnaffaa irratti seenaa maatii keessa obboleewwan haati yookiin abbaan dhibee tiruu qaba yoo kan ta'u ta'e yeroo tokko dhibee kanaaf dhibee tiruutiif nama saaxiluu danda'a. Kunis maalidha? Yeroo tokko maatiidhaa gara maatiitti dhibeen tiruu daddarban hin jiru. Kunis baay'ee xiqqaadha. Parsantiidhaan baay'ee xiqqaadha. Yeroo tokko namoonni yoo maatiin haati abbaan obboleewwan obboleettiin dhibee tiruu kana kan qaban ta'e haala salphaa ta'een namni ijoollee isaaniitti yookiin firoota isaanii sunis haala salphaadhaan dhibee kanaan qabamuu danda'a. Yeroo tokko maalidha? Maatiirraa gara maatiitti saallee darbu jira jechuudha. Kun immoo parsantii xiqqaadha. Inni jechuudha. Haa ta'u malee wantoota armaan olitti hin jenne walqunnamtii saalaan hin daangeffamne alkoolii dhuguu, dhangala'aa qaama namaa tuquu akkasumas immoo yeroo qorichoota aadaa garaagaraa fi akkasumas qorichoota ogeessa yaalaatiin namaa kennamuuf hin kennamne haala barbaachisaa ta'een kan fudhanne ta'e araadaawwan haala daangaa hin qabne haaluma fedha keenyatti yoo kan fudhannu ta'e tiruu keenya dalagaa ala gochuu danda'a. Kanaaf wantoota kanarraa akka of qusattanii fi tiruun keessan akka hin miidhamne akka gootan sinin jenna. Kanarraaf sinii qabadhe kanuma waan na wajjin turtaniif galatoomaa sinin jedha. Chaanaalii keenyaaf namoonni haaraa taatan asumaan sabskiraayib laayik gochuun akka maatii keenyatti dabalamtan sin affeera. Galatoomaa fayyaa ta'aa.